good. Yoo namni dhiirri tokko sin irratti fuudhe sinis hin maraattu jechuudha akka mucattii sana yoo sin irratti fuudhe hin maraattu. Maaliif hin fuune 13 tokko miti 2 miti 13 maan fuune dhugaa waaqa mucayyoon sun amma viidiyoo laayif irratti waraabame tokko dhaggeeffadhe mucayyoo kaleessaa garuu nagaa sin gaafadheera oduudhaaf akkan sardamu argita miti waranya nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u wanta as keessatti na aarsifaatu jira jechuudha waa'ee maalidha waa'ee lammummaa waa'ee isaan irratti haasaa oolanii waa'ee ajandaa mucaa kana cufanii jechuudha baay'ee tokko nama ajaa'ibu dhugaa waaqa egaa mucattiin kun akka isaan laayif irratti haasa'anitti namichuma abbaa manaa ishuu dhiyeessaniiru mucaan kun Saawudi Arabiyaa keessatti itti heerumtee akka jiraachaa jirtudha jechuudha itti heerumtee egaa wal fuudhanii wal ergan jiramtiire wal fuudhanii mana hojiifaatti wal ergan mitiira biyya Arabaatti akkasumas ilaayyuu wal fuudhama hojii immoo deemtee hojjetta isheen kunis akkasidha akka isaan haasa'anitti jechuudha laayif irratti namicha dhiyeessaniiru kaleessa guyyaa kaleessaa fuudhe jedhame namichi kun jechuudha abbaa manaa ishee kaleessa fuudhe yeroo fuudhee dhageessu isheen kiu jetteema akkuma jirtutti manaa baatee jechuudha iddoo hojiiti bakka achuma bir jettee baatee sammuu ishii tuqamee jechuudha hin fuudhe yeroo dhageessu dhuguma immoo fuudhe namni kun dhuguma fuudhe mooti namichu dhiyaate garuu kan wal hiikanii yoom jedhan 6 guuteera ergee wal hiikanii 6dha ergee addaan baanii 6 guutaniiru gaa ergee irraa adda ba'e maal godhare namni kun waan barbaade godha jechuudha isheenis waan barbaade guutii jechuudha kanaaf kan na dhibe anaanii nama dhiba gaa ijoollee keenya baay'ee tokko na dhibe anaan jechuudha abbaan manaa kaleessa yeroo fuudhu isheen immoo dhageessee fiigdee bir jettee baddee jechuudha erga wal dhiisanii 6 erga ta'e maaltu ishee balleesse dhugaa waaqa kana qofaa immoo miti akkuma TikTok irratti gadi lakkifameen waraabamte viidiyoon ishee jechuudha dafeetu vaariyaalii bahe isa booda namni galgalumayyuu laayifii seenan jechuudha laayifii irratti dhiyeessan nama kana jechuudha ofiidhuma isaa qaamaan dhufee dhiyaate akka fuudhe ofiisaa dubbate akka 6 dura walii kan ofiisaa dubbate achi immoo gara lammii qorachuutti taa'an kan na aarse immoo asitti dhugaa waaqa gara lammii qorachuutti taa'anii isuma gaafatan jechuudha Oromoo moo Amaarannaan Oromoodhaa jedhe atoo innaan anis Oromoodhaa jedhe akkamitti Wallooyyee keessa Oromoon jira jedhan Wallooyyee dhamtiiyyuu akkamitti Wallooyyee keessa Oromoon jiraate jedhanii isheen Amaariffadha kan baay'inaan dubbattu garuu Oromoodha karaa abbaashi yeroo jedhanii maal jedhu seetanii kun ajandaa nuun ta'uun jedhan seetanii kuni ajandaa nuun ta'uu nama kanaaf ajandaan godhannu nama kanaafis sagaleen taanu kanaafuu warri itti dhiyaatu eenyu itti dhiyaatu jedhanii girgirriin kaasan seetan jechumarraan laayifii sanayyuu wal harcaasanii jechuudha asii gadee wal harcaasanii jechuudha dhugaa waaqa wanti nama aarsu jechuudha argitanii amma kanatti jechuudha wal qoqqoodiin hamma kanatti jechuudha nama tokko nama du'aa jiru kan rakkatee jiru rakkoo sana bira gahanii maaliif miidhamte maaliif fiigdee deemte maaliif immoo qullaa buuste maaliif maraatte qabeenya sibiraa qabdi moo jaalalumadha moo kan ishee fiiskisee abeet akkas taate jechuudha mucaan kun baay'ee nama gaddisiisa garuu maalumaafuu jechuudha maalumaafuu nama gaddisiisa ani dura isaa garuu biyya jiran se'e nama biyya keessa jiru jaallatteetu yeroo footoo qabatte akkas taatu gaa namni kamuu hiriyaa qabaatamte yookaas abbaa manaa isaa kaa'ee deemamte akkuma namni kamuu jedhu akkasi natti fakkaate yookaan hiriyaa yookaan immoo yeebaalaan footoo yeroo jedhani footoo abbaa manaa yeroo jedhan bakka abbaa manaa biyyaa qabdi jaalalleedhaan abbaa manaan jedhamu machees garaagarummaa qaba waan ta'eef hiriyaa jaalallee abbaan manaa garuu abbaa manaadha already nama ankee ta'e jechuudha akkas natti fakkaate garuu akkas miti edaasheen ani yeroo isaan fidanii
laayif irratti fidanii shabakaansaa hojjechuu dideemnaa min jedhan haa Saawud Arabiyaa ma keessaa kunis jedheeni fudhadhe jechuudha. Dhuguma dubbachuuf baay'ee tokko namatti hin tolu. Yoo fuudheyyuu dhuguma akka unkaanii biyya namaa keessatti biyyuma ofii keessattuu namni waliin taane wal fuudhasi wal dhiisasi. Dhugaa waqa garuu yoo qabeenya baay'ee biraa qabdi ta'ee hojjettee satti kenniteetti ta'ee kana garuu haqa ishee harkaa fuudhuu dhiisaniitu kanallee gaafachuu dhiisaniitu san dafanii gara zarii sanatti deemaniitu ajandaa sana cufan. Kun nun laallatu kun ajandaa nuun ta'u jedhanii baanee jechuudha. Dhugaa waaqa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Mucayyoonis garuu mucattiin ijoollummaas qabdi ijoolleedha. Yeroo baay'ee shamarran keenya immoo rakkina qabu. Rakkina ajaa'ibaa qabu. Rakkina qabu. Idduma deemanitti heerumu, biyyuma dhaqanitti heerumu, biyyuma dhaqanitti maal godhu, biyyuma dhaqanitti maal godhu. Kun immoo bu'aansaa kana jechuudha. Maraattee miidiyaarra baatee kana gaa amma warra shirraas ta'ee maalirraas ta'ee baay'ee rakkoodha jechuudha. Dhugaa waaqa warra amma ofidhuma isaa biyya iddoo ta'e dhaqee wal fuudhee achi waliiku baay'ee rakkisaadha jechuudha. Akka warraattillee akka biyyaattillee akka maatiittillee akka namaattillee akka ganaa hiriyaa kan biraa qabataniittillee baay'ee rakkoodha jechuudha. Dhugaa waaqa saayikooloojii ishiitu miidhama jechuudha. Viidiyoon kun hin badu yoomillee hin badu iddoo barbaaddesii jira jechuudha. Dhugaa waaqa shamarran lafa kamittuu ta'e of eeggachuun dirqama isaaniiti. Dhiirri rakkoo tokko illee qabu. Kunoo ji'a 4 ergi hiikee jedhamti. Isheen garuu cal jettee yaada isaatiin hidhamtee teesseetu hojii hojjetti. Waa'ee masaa yaaddii hojii hojjetti. Jaalala isaa keessa jirti hojii hojjetti. Garuu hojii hojjetti mana hojiitii dhufteedha. Kan inni hojjetu ta'e hin beekamu mana hojiitii dhufteedha. Inni garuu ilaala ji'a 4 miti kan irraa adda bahe ji'a 4dha. Haala kan shii keessaa jaalala kan shii keessaa yoon baheetu dubartii biraa bisheeffatee fuudhe. Argitanii dhiira ji'a 4 keessatti jechuudha. Ji'a 4 ergi addaan baane ji'a 4 jedhe. Garuma kunoo yeroo ji'a 4ffaasaa immoo niitii fuudheera jechuudha. Duruma fixachuus danda'a. Tuma ishee faana jirus fixachuu danda'a. Too ishee faana jirus baruu danda'a kan biraa jechuudha. Too isheen jirtu. Dhiiraaf dubartiin akkas jechuudha. Uumamumaan jechuudha. Dubartoonni waan qabatanii yeroodhaaf hin turu. Dhiirri garuu murteensaa yeroo murteessu tokkodha jechuudha. Jaallatee faana bahuudhaafis dhiisee deemuudhaafis dafee murteessa. Dubartiin garuu tizzitaa ammaa jedhama. Tizzitaa yaadannoodha. Yaadannoo faana jiraatti. Yaadachaama jiraatti. Yaadachaama deddeebiti. Yaadachaama itti fufti jechuudha. Kanaafuu lafuma dhaqxanitti of eeggachuu qabdu. Dhugaa waaqa sanuu dhiira bara kanaafaa immoo yoo si dhiises maanni yoo si fuudhes maanni. Dhugaa waaqa jechuun kanatu hojjettee jiraachisu. Kanatu hojjettee isa jiraachistu. Yeroo baay'ee biyyoota Arabaa kana keessatti immoo keessattuu Saawud Arabiyaa kanatti immoo jechuudha. Dubartiin wantu jiraachisa. Dubartoota amma miti durattiyyuu isaan baay'inaan hojiilee hojjetanii mana faa keessa taa'u. Hojiilee iddoo fagoo dhaqanii hojjetanii. Ishee harkaa birrii funaanuu. Ijaa wanti erganii ji'a birrii fiddu malee jedhu. Ji'aan dhuftee mana kiraayii kaffaltee waan hojjetteefaa isatti asara qabdee ammasii waan waraanatti marfees haa ta'u kittibaatiis haa ta'u fudhattee pooliyoos yoo ta'e viitaamiinis yoo ta'e fudhattee gara mana hojii ishiitti deebitee jechuudha. Isheen kanuma gammaddi. Isheen immoo kittibaatii kana gammaddi malee dhugaa waaqa maalan kaawwachaa jira maalan hojjechaa jira bara kootuuf maaliif kaa'aa jira hin jettu. Garuu pooliyooshii kattabannaan taattabishii argannaan fagaggeettee gara hojii ishiitti deebite jechuudha. Ji'a ishii guutuu achi gaffaxaa baatee immoo dhuftee ammas mana kiraayitti kaffaltee birrii isatti kenniti finditti gootiin jechuudha. Shamarran keenya durattuu warreen biyya Arabaa durattuu akkasuma godhu. Ammas akkasuma jechuudha. Baay'inaan biyyoota Arabaa keessa shamarrantu hojii hojjeta. Kun beekamaadha. Yoo dhiirota iqaamaa qabanii seera qabeessaan dhufanii kaampaanii keessa galanii kafiilaan sawwaaqa dhufanii isaan akkasii hojii hojjeta malee warreen karaa bahaaraa deeman xaqilaallaan hamma achi ga'anii waan tokko hojjetanitti
hin hojjetu. Isa booda garuu ijaazaa baranii ennaan durboota naannessuu jalqabnaan hojii tasan hojjetan. Hojiin hojjetanii dubartoota walirratti jijjiiru. Kun beekamaadha. Wal jala dabarsanii jechuudha. Kanaafuu maaliif gowwaa taata habiitti 13 hafuudhu maaltu si maraache maal footoo isaa ibiddaan hin gubdu boota baadheen deema shat godhan gubeen gubadhuun jedham dhugaa waaqa.